akkana maasha Allah maasha Allah maasha Allah baga nagaan galte habibti baga nagaan galte siin jedhe bar baga nagaadhaan galte ani bar durumayyuun jedhe garbiyyaa galte taananii anaaf gammachuudha jedheen ture jechuudha isa dhugaa dubbachuudha. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii kabajamtoota fi hordoftoota koo an nagaan qaba galata rabbii. Egaan namoonni baay'een keessan argitanii jirtu qaata ani ndawum araffadeetiniin dhufe jechuudha. Sumayyaan ka viidiyoo killakistee jirti garuu ayyuura roorrisaa jirti achirra hidhattee isammaa kana sii sodaadhaan jira yaa Sumayyaa biyya keessa teessee akkatti roorristu kana ayyuun sirra baate kaballaadha. Ayyuun kaballaadha sirra baate ani sitti meera. Roorrisicha odoodhiste gaariidha siin jedha. Kanataansee biyya galuun kan ishee ana baay'ee tokko na gammachiise jechuudha isa dhugaa dubbachuudhaaf. Ani durumayyuu kanan rakkachaa yookiin dhiphachaa ture maali hojjettanii daa'ima kana qabattee biyyoota biraa deemtee daa'ima kana wajjin rakkatti daa'ima kana rakkistii kanan jedhu baay'ee takka kanan dhiphataa turellee kanan yaadaa turellee jechuudha isa dhugaa dubbachuudhaaf. Waanan gara biyyaa galuudha biyyatti galuun baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Kanataansee ayyuu baalishiin as aqumi amaarifitu ni gara oromatti na jijjiiramtu baalageedha. Inna abbaa manaa kee dhaabii ayyuu abbaa manaa kee dhaabii abbaa manaa kun majammara bara jalqaba bara abbaa manaa keeti Sumayyaa ምን ሆነሽ ነው majammara baalish ነው አይደለም እና ለአዩ ደግሞ ባልሽን አስቆሚ kan jettuun maal jechuudha naaf hin galle kuni gaafi dhaanaafi maalifiin bakki kanatti akkasittiin ofirraa naannessitee ayyuu abbaa manaa keenarraa dhaabii yookiin abbaa manaa keenarraa dhorkii yemmuu jettu beeka gaafidha jechuudha maalifiin ilmoo isaa of jalatti qabattee osoo jirtu na ayyuudhaan narraa dhoowwii abbaa manaa kee galfoo hidhadhu manatti galfadhuutii maal jechuudha kun immoo waan ulfaatu baay'ee tokko. Inna anchim awqash ነው እንጂ አትስ ሶብዴቲ malee jechuudha odoo amma Saidoon gara ayyuutti deemee deebi'ee galee isii duukaa jiraate atillee akkaati fayyaan arganne hin beekna. Maalifiin dubartiin tarncaacaati akkanumatti jechuudha. Garuu immoo gaafa wanna tokko inni jettu inaarti isa dhugaa dubbachuudhaaf maalifiin ammoo hundi kennayyuu tokkuma waan ta'eef inaarra jechuudha. Ammoo odoo amma Saidoon dhaqee raawwatee isii bakka dhiisee dhimma isiiti bakka jedhee ofirraa dhiisee dhaqeetoo gara ayyuutti deebi'ee hedduu aarti jechuudha inaarti. Amma waan Saidoon akkasitti biyya bakka kanan jira yoo ishiin jette bakka ishiin jirtu sana bakka sanaan dhaqee yoo ishiin jette bakka ishiin dhaqxe sana dhaqee isii barbaaduuf waan akkanatti inni isii baay'ee takka jabeessee isii barbaaduufi isiinis intini godhatte jechuudha bakka jira mitiire mi'eeffatte jechuudha mi'eeffannaa ino ifatte baay'istee malee odoo amma inni calli jedhee barbaadus baatee zimmi jedheen isa dhugaa dubbachuudhaaf ofiif deebitee galchi natti fakkaate ana ofiif deebitee galti natti fakkaate dhugaa. Inna viidiyoon kaleessa hojjedhe irratti immoo koomentii muraasa keessanii argeetiniin ture. Ati maal jechaa jirta ayyuu balleessa hin qabdu jechuu barbaaddeeti immoo maal jechuu barbaaddeeti naan jettani ila kabajamtoota hordoftoota koo isma dhugaa yoo dubbanne jechuudha namni dogoggora beektani dogoggora isaa sana immoo beekee raawwatee gaabbuu danda'a. Dogoggora takkitti namni dogoggore sanaa fi yeroo hunda irra deddeebi'anii waamuma nama sana qeeqsuu qabaniire nama sana qeeqsuu hin qaban jechuudha. Amma har'a viidiyoo har'aa kana keessatti jechuudha Sumayyaani jalqabarraa jalqabdee hanga dhumaatitti jechuudha ayyuu dhumaan xumurte isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Sijjammar TikTok YouTube ላይ ወጥተሽ እያለቀሽ ምናምን kan jette jechuudha micayyoon erga YouTube irra baatee turteeyyuu YouTube irra erga baatee viidiyoo erga hojjettee qaata turteeyyuu isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Viidiyoo erga hojjettee turteerti. Kanaafiyyuu amma micayyoon kunu zimmi jechuun ishiyyuu akka deebii isaanii deebii guddaa isaanii deebisaa akka jirtu beekuu qabu turan isaanii isinii galte. So kanaafiyyuu garuu
bakka jira mitiiree namni bakka dubbadhu jechaan bakka dirqamaan dubbisaati kan isaan jiran jechuudha. Dubbadhu jechaan jiru dirqamaan jechuudha. Dubbachuu hin barbaanne bakka osoo keessanis osoo waan keessanis dubbataa jiraattetti silaa sirraanis hin dubbatti jechuudha. Tokkoffaa immoo mucayyoon akka maasaanii kana ta'an jirtu barnootarra jirti. Waa hedduutu si eeggataa jira jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf kanaafiyyuu namni gadi fageessee hoo yaadee wayya. Maaliif waanuma bakka xiqqoo takka argannee xaphi jenneetuma haaluma qallaalii kanatti tilmaamu osoo hin taane gadi fageessinee yaaduu qabna jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaafiyyuu warri akkas koomentiidhaan akkana naan jechaa turtanii yaa namni tokko hin dogoggora isaa sana immoo hin sirreeffata. Isiniin jechuu barbaadee tananii kanattaan immoo Sumayyaan abbaa manaa kee jechaanii turte jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf baay'eedhuma tokko na ajaa'ibde. Dubsuma dhugaa dubbachuuf jechuudha baay'eedhuma tokko na ajaa'ibde. Maaliif hoggaa hanga kanaa waliin jiraattee ilmoo lama olirraa qabanii akkasitti surmayyuu waan isa hin beekne tokkotti haasa'uun isii kun hedduu takka sheemidha jechuudha. Sheemii guddaadha isa dhugaa dubbachuudhaaf. Ayyuun abbaa manaa kee halaaliidha siifis halaaliidha Habibti. Abbaa manaa kee halaaliidha siifis jechuudha. Haala immoo seera jiru keessatti immoo yoo haadha manaa lama fuudhuun kanuma jirudha. Bakka hanga kana tancaacanii waan akkasittiin abiddarra nama qabsiisuuf hin jiru jechuudha. Si galte kanaafiyyuu hanga kana akkasitti dubbisuun kun baay'uma takka nama dhibda. Yoona bakka yoona nagara assaabaalle shinji waan ta'e waan assaabde wayii qabda malee naguma fayyaa akkanatti sinnaasofsiisu isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. So kanaafiyyuu waan nanani rabbiin kanan galateeffadhu ati gara biyyaa galuudha. Manichas immoo hin sirreeffama homaa miti. Hin sirreeffama yaa sirreessifachuu barbaadda taanani kabata sana hundasaayyuu sirreessisuu hin dandeessa. Balbala isaatti gaggalchitee gubbaa isaa irratti illee kabata biraa barbaadda taanan itti galfachuu dandeessaa siin jedha Habibti tiyya. Waan nan nagaadhaan galuudha. Akkasuma immoo takka laaltee raawwattee sanaan booda mana biraallee mana bareedduu laaltee jijjiirrachuu dandeessa. Habibti amma si bira dhufa gaanii marre natti tolte iyyuu surmaayyoo. Amma sin arrabsu yoo amma sin jajadha ka'ee amma nan jajadha ka'ee mucayyoo tana sirriittiin jajadha ka'ee erga ishiin biyya galtee moo sirriittiin jajadha ka'ee amma ol fuudhetumaan gaamataadhuma koorra ishii kaawwadha. Biratti na argitanii amma waa hin argitanii yoo mannaqaa isii bira yoo mannaqaa yaa rabbi iyyaafadhee naqa amma namni isiin beekne hin jiru ka namni isiidha mana kireesse kun amma iyyaafadhee tanan yookiin iyyaasudhuma ta'a yookiin immoo maamii tuubiidha. Bilbila isaanan qaba maamii tuubii sana nan bilbilee fin gaafadha. Firuma isaaniin taagaa amma zamadii ta'uudhaafani. Amma zamadii ta'uudhaafani macallinarraa jedhame amma zamadii ta'uudhaafani Sumayyaaye bakka nama xaallaa washee nama xaalloo. እና በቃ ምንም ችግር የለም ትሰራለች እናሰራለን ትሰራለች እንጀላላ ይኖ ጀታን ጀዳምበር ይነጅሲስ ነራኮታ ከሂን ቀቡ ከበተ jechuudha rakkina takkan qabu Habibti tiyya inni dhufasi birash dhufasi bara bakka abshir ya rabbi na gargaari jara kana kan oduma rabbi na gargaari jechuudha isma dhugaa dubbachuudha amma oduma rabbi na gargaare bakka ishiin jirtutti dhaqee Seydoonis dhufee walitti isaan araarsee maaloo yaa rabbii kiyya maalan gammada yaa rabbii kiyya yaa rabbi na gargaari gaati keessa kotti iyyaan illee dhawan akkana dingatu manatti dhufte yaa rabbi na gargaari yaa nabbi na gargaari Seydoon amma baga makiinittis gurguree baga waa hunda siyyuu gurguree yaadayyuu makiinaa malee maal gurguree mitiinni isa duraan isa jiru meeshaa hunda saayyuu silaa Sumayyaatu gurgure inni makiinaadhuma gurgure maal jechuu barbaade tananii yaa rabbi na gargaari walitti na araarsa. Odoo nama bakka ishiin jirtu argadheetoo ishii bira dhaqee moo abbaan koo bade osoo walitti na araarsin hin deemaalee isaa bira achuman oolee bula malee hin deemu. Walitti masaa walitti araaramanii wal hammatanii wal fudhatanii masaan bakka barbaadan deemanii deebi'anitti achuman ta'a.
bakka sanaan booda walitti araarsee tana wal biraa deema jechuudha biraa deema. Akkasii namoonni haaraan akka carraa dhuftan laayik sheer godhaa.